Akkam jirtu barattoota, har'a kan waliin eegallu ogaartiiwwan kan jedhu kan kutaa ja'aati jechuudha. Boqonnaa tokkoffaarraa jalqabna. Jalqaba irratti amaloota hojii ogaartiiwwanii kan jedhu irraa jalqabna. Seensa irratti wixineen ka'umsa hojii ogargaa hunda ta'ee namni tokko hojiiwwan ogargaa tokko hojjechuun dura yaada isaa wixineen gabbifata. Wixinee baafachuudhaan wixineetiin gabbifachuu qaba jechuudha. Wixineen wanta naannoo keenyatti uumaman yookiin nam-tolcheen argamu tokko akkaataa hiika qabeessa ta'een ergaa dabarsuu danda'utti waraqaa fi wantoota biroo irratti hojjetamuu danda'u irratti fakkeessuu ta'ee karaa yaada, miira, fedhii fi hawwiin sammuu namaa keessatti uumame tokko gara qabatamaatti ittiin jijjiiramudha. Kana jechuun wixinee jechuun maal jechuudha? Wantoota yaada keenya keessatti uumaman yaadota adda addaa akkasuma miira keenyaan, fedhii keenyaan, hawwii keenyaan wanti sammuu keenya keessatti uumame kun gara qabatamaatti waraqaa irratti barreessuudhaan meeshaalee adda addaa qubeessaa fayyadamuudhaan wantoota adda addaa fayyadamuudhaan barreessuu jechuudha karaa hiika qabeessa ta'een. Uumamaanis nam-tolcheetiinis argamuu danda'a jechuudha. Wixineen kun bal'inaan ilaalla. Kan biraa mata duree kana jalatti waa'ee maalii baranna jennee yoo ilaallu hiikaa fi akaakuuwwan caaccuulee muuziqaa fi shubbisa kileefota irratti maqaa nootaalee moggaasuu fi wantoota adda addaa waliin ilaallaa jechuudha. Boqonnaa kana jalatti akkasuma caaccuulee bartaphee tiyaatiraa ni barannaa jechuudha. Jalqaba irratti yoo ilaallu wixinee bu'uuraa barnoota ogargaa jedha. Wixinee irraa yoo eegallu wixineen tooftaa hojiin ogargaa ittiin jalqabamu karoorsamuu fi hojjetamu keessaa isa tokko ta'ee sararaa fi boca irratti xiyyeeffachuun kan dalagamudha. Wixineen kun maal irratti xiyyeeffata jechuudha? Sararaa fi boca irratti xiyyeeffachuudhaan kan inni dalagamu. Karaa ittiin immoo ogargaa jalqabuudhaaf karaa wixinee beekuu qabna jechuudha. Wixinee beekuu qabna ogargaa jalqabuudhaaf. Akkasuma karoorsuudhaaf hojjechuudhaaf nu barbaachisaa jechuudha. Wixineen wantoota sarara qofaan kan bakka buusuuf hojjetamu jechuudha. Wixinee jechuun wantoota naannoo keenyatti uumaman yookiin nam-tolcheen argamu tokko akkaataa hiika qabeessa ta'een mala qubeessaa, cilee, boronqii, kobbee fi kan kana fakkaatan fayyadamuun waraqaa fi wantoota biroo irratti adeemsa fakkii isaanii bakka buusuun fakkeessuuti. Kana jechuun wixinee yoo ilaallu wixineen uumamaan ni jira akkasuma nam-tolcheen ni jira. Kana jechuun wantoota uumamaa fi nam-tolcheen jiran kana maal gochuu jechuudha? Karaa hiika qabeessa ta'ee fi ta'een mala qubeessaa fayyadamnee akkasuma boronqii wantoota adda addaa fayyadamnee waraqaa irratti adeemsa ittiin fakkii isaanii bakka buusuun fakkeessuuti jechuudha. Wixinee jechuun inni sammuu namaa keessatti uumame tokko gara qabatamaatti ittiin jijjiiramu yoo ta'u, hojjaa fi dheerina qofaa kan qabuu fi kallattii tokko qofaan kan mul'atudha. Kanaafiyyuu wixineen kun maalidha jechuudha? Wanta sammuu keenya keessatti uumame tokko gara qabatamaatti jijjiiruu yoo ta'udha. Kan inni qabu immoo hojjaaf dheerina qofaa kan qabudha jechuudha. Hojjaaf dheerina qofaa qaba. Akkasumas kallattii tokko qofaan mul'ata jechuudha. Kunis dirra diriiraa wal qixxaataa ta'e kan qabuuf ol kaasamuu hin danda'u jechuudha. Kana bal'inaan in ilaalla waliin itti fufnee. Wixineen ogummaa jaalatamaa fi isa bu'uura namoonni yaada isaanii kan akka gammachuu, gadda, hawwii, miira, seenaa, aadaa fi kan kana fakkaatan itti ibsatanidha. Wixinee kana jechuun egaa ogummaadha, ogummaa jaalatamaadha. Akkasuma namoonni yaada isaanii kan ittiin ibsatan jechuudha. Wixineen kun yaada isaanii kan ittiin
ibsatanidha. Yaada isaanii yeroo gaddanitti, yeroo gammadanitti, miira adda addaa, seenaa, aadaa, wantoota kana fakkaatan ittiin ibsachuu danda'u jechuudha wixinee kanaan. Wixineen seenaa nutti hima, nu hubachiisa, nu dadammaqsa, nu bashannansiisa, odeeffannoo gahaa ta'e nuuf dabarsa. Wixineen kun miira keenyaan akkasuma yaada keenya keessa waanta jiru kan ittiin ibsannu ta'ee yeroo kana kan nu hubachiisudhas, kan nu dadammaqsudhas, nu bashannansiisas, odeeffannoo adda addaas nu kenna jechuudha. Ilmi namaa yeroo holqa yookiin bowwaa keessa jiraachaa turellee dirra holqaa fi dhagaa fuula diriiraa ta'e qabu irratti dhagaa qara qabuu fi cilee gargaaramuun yaada isaa ibsachaa tureera. Ilmi namaa egaa yeroo durii holqa keessa jiraata ture. Akka ammaa manni hin jiru ture. Holqa keessa jiraata ture yeroo duriitti. Yeroo kana maal gochaa ture jechuudha? Bakka dirra holqaa fi dhagaa diriiraa ta'e qabu irratti maal godhe jechuudha? Dhagaa qara qabuun fi cilee gargaaramuun yaada isaa ibsachaa tureera. Kana jechuun dhagaa girgiddaa jechuudha. Kan akka girgiddaa kan manaatu hin ta'in dhagaa irratti jechuudha. Dhagaa irratti dhagaa qara qabuu fayyadamuudhaan akkasuma cilee fayyadamuudhaan yaada isaa ibsachaa tureera yoo jedhu fakkii adda addaa achirratti kaasaa turaniiru jechuudha yeroo duriitti. Wixineen ka'umsa akaakuu ogargaa hunda yoo ta'u, namni wixinee sirriitti wixineessuu hin danda'u taanaan diba halluu, bobboca, maxxansaa fi kan kana fakkaatan sirriitti hojjechuuf ni rakkata jechuudha. Kana jechuun namni tokko wixineessuu hin beeku taanaan yookiin hin danda'u taanaan halluu dibuuf, boca adda addaa gochuuf, maxxansaa fi kan kana fakkaatan hojjechuuf ni rakkata jechuudha yookiin itti ulfaata. Sirreessee wixinee baruu qaba jechuudha. Kanaaf namni hojii ogargaa hojjechuu barbaadu tokko dursee maal gochuu qaba? Wixinee sirriitti shaakaluu isa ijoo fi isa barbaachisaadha jechuudha. Waan tokko hojii ogargaa tokko hojjechuu barbaada taanaan wixinee sirreessee akkamitti akka wixineessuu danda'u baruu qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu kana shaakaluu qaba. Kun isa ijoo fi isa barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun wixineen gosoota ogargaa kan akka diba halluu, giraafiksii, koolaajii, moozaayikii, bobbocaa fi kan kana fakkaataniif bu'uura jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko jecha tokko yookiin hima tokko barreessuuf qubeewwan jiran beekuun akka isa irraa eegamu hunda hojii ogargaa qindaa'e tokko halluun miidhagsuuf yookiin bobbocaan hojjechuuf wixinee shaakaluun baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf isin hima tokko barreessuuf qubee hin beektan taanaan hima barreessuu hin dandeessanii jechuudha. Hima tokko barreessuudhaaf yookiin jechoota adda addaa walitti fiddanii hima barreessuudhaaf dirqama jecha beekuu qabdu, akkasuma qubeewwan beekuu qabdu jechuudha. Akkasuma gara hojii ogargaa kanatti yoo dhufnu, hojii ogargaa kana qindeessee miidhagsee hojjechuudhaaf maaltu isa barbaachisa jechuudha? Wixinee jechuudha. Akkuma isin hima barreessuu fi qubee baruu qabdan, hojii ogargaa keessatti immoo hojii ogargaa hojjechuudhaaf wixinee baruun barbaachisaadha jechuudha. Wixinee bakka gurguddaa lamatti qoodnee ilaalla. Isaanis wixinee meeshaalee safara qabu gargaaramuun kan hojjetamuu fi wixinee harkaa bilisaan hojjetamu meeshaa safara qabu osoo hin gargaaramiin kan hojjetamu jechuudha. Kanaafiyyuu wixinee bakka lamatti qoodna. Inni jalqabaa meeshaa safara qabu gargaaramuudha. Inni itti aanu immoo harka bilisaan kan hojjetamu yookiin wantoota safaruu danda'an, wantoota safara qabu osoo hin fayyadamiin kan hojjetamu jechuudha. Wixinee meeshaalee safara qabu gargaaramuun kan hojjetamu yoo ilaallu, wixinee meeshaalee safara qabu hojjetamu yoo jedhamu sarara tokko sararuuf sarartuutti kan gargaaramnu yoo ta'e, akkasumas geengoo tokko geengessuuf meeshaalee kan birootti kan fayyadamnu yoo ta'e, meeshaa safara qabu fayyadamuu keenya ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf sarara tokko sararachuuf, fakkeenyaaf
yeroo barreessitanii gabatee tokko kaasuudhaaf maal gootu sarartuu fayyadamtanii gootu jechuudha. Yeroo kana meeshaa safara qabu fayyadamaa jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaallu fakkiin kanneen akka kaartaa fi kana fakkaatan kaasuuf mala iskuweeriitti gargaaramne kan hojjennu yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kaartaa tokko kaasuu fi kaartaa tokko yoo sirreessitanii ilaaltanii sirreessitaniis kaasuudhaaf yoo ta'e sarara qaba jechuudha. Sarara dalgee fi gadee bifa kanaan sarara sirreessee hin argamu garuu ni argama jechuudha. Yoo sirreessitanii ilaaltan sarara akka kanaa qaba jechuudha. Sarara akka kanaa irratti fakkeenyaaf kaartaa Itoophiyaa kaasa yoo ta'e sarara kana eegee iddoo ishee eegee asirraa akkas godhee kaartaa Itoophiyaa akkuma kaasuuf fayyadamu jechuudha. Sarara kana akka kana godhee yoo kaartaa Itoophiyaa kaasee sarara ishee eeggatee waan fayyadameef sarara kanatti fayyadamuun isaa maal ibsa jechuudha. Kan meeshaa fayyadamuu isaa ibsaa jechuudha kun. Akkasumas wixineen haala kanaan hojjetamu qofti isaa kan beekamuu fi salphaatti kan safaramudha. Kunis yeroo baay'ee danaalee ji'oomeetirii fi arkiteekcharii yookiin sirna ijaarsa manaa keessatti kan itti gargaaramnudha. Kanaaf wixinee isa kana kan inni hojjetamu qofti isaa kan beekamuu fi salphaatti kan safaramudha. Kunis danaalee akka ji'oomeetirii fi arkiteekcharii jechuun sirna ijaarsa manaa jechuudha keessatti kan itti gargaaramnudha jechuudha. Lammaffaan wixinee meeshaalee safara qabu osoo hin gargaaramiin kan hojjetamudha. Meeshaa safara hin qabne jechuun sarartuu fi kan kana fakkaatan osoo hin gargaaramiin harka keenyaan qubeessaa, kobbee, cilee fi kan kana fakkaatan fayyadamuun wixinee hojjetamu jechuudha. Isa kan meeshaa osoo hin gargaaramiin hojjennu kana yoo ilaallu wixinee meeshaa malee hojjechuu dandeenyu kana yoo ilaallu immoo akka isa jalqabaa sarartuu fi wantoota akka sarartuu fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Osoo wantoota akkasii hin fayyadamiin harka keenyaan qubeessaa, kobbee, cilee fi wantoota kana kan fakkaataniin hojjechuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko suura kaasa taanaan suura kaasu sana qubeessaa fi wantoota akka kobbee gargaaramee kan kaasu yoo ta'e wixinee meeshaa safara qabu osoo hin gargaaramiin kaasaa jira jechuudha. Akkasumaan wantoota safara qabu osoo hin fayyadamiin kaasaa jira jechuudha. Meeshaalee safaraaf oolan osoo hin fayyadamiin wixineen hojjetamu qofa isaa salphaatti safaruu fi adda baasuuf kan nama rakkisu ta'uu danda'a. Kana jechuun suurri nama tokkoo kaastu taanaan namni suura kaasu fakkeenyaaf akka isaa sarara irratti hojjetaa turtaniitti yookiin sarartanii hojjetaa turtaniitti qofa isaa salphaatti adda baasuufis ta'e safaruuf baay'ee kan rakkisudha jechuudha. Akkaataa ittiin hojjetamu irratti hundaa'uun wixineen garaagarummaa ni qaba. Wixineen daawwachaa wixinamu wanta fakkeeffamu tokko waliin caalaatti wal fakkeessuuf tooftaa isa filatamaadha. Fakkiin daawwachaa wixinamu kan akka lamaan wixinama. Isaanis wixinee saffisaan hojjetamuu fi wixinee qo'annaan hojjetamu jennee kan ilaalludha jechuudha. Fakkeenyaaf daawwachaa kan wixinamu wanta fakkeeffamu tokko waliin caalaatti wal fakkeessuuf isa filatamaadha. Fakkeenyaaf fakkii nam tokko kaastu taanaan nama sana osoo hin ilaalleen kan kaastanii fi osoo ilaaltanii kan kaastan gargaridha jechuudha. Innis osoo nama fakkii isaa kaasaa jirtan sana ilaalaa yookiin daawwachaa kaasaa jirtu taanaan irra caalaa wal fakkeessitanii kaasuuf wal fakkeessuuf tooftaa filatamaadha jechuudha ilaaltanii yoo hojjettan. Fakkiin daawwachaa wixinamu kunis karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Kan saffisaan hojjetamuu fi suuta qo'annaan kan hojjetamudha. Wixinee saffisaan hojjetamu yoo ilaallu wixineen saffisaan hojjetamu gosti wixinee kanaa baay'inaan kan fayyadu wantoota sochii ariifachiisaa irra jiran battaluma ijaa ilaaluun sararoota qofatti fayyadamuun kan wixinudha.
akkasumas yaada sammuu keenya keessatti yaadne tokko atattamaan osoo yaadni sun nu jalaa hin baadiin yookiin osoo hin irraanfatiin yaada keenya waraqaa irratti kan kaawwannu jechuudha. Kanaafiyyuu wixinee saffisaan hojjetamu kan jennu wantoota takkaa ilaalle yookiin wantoota sochii ariifachiisaarra jiran wantoota kan akka fakkeenyaaf asii fakkii barattoota kana argaa jirtu. Barattoota kana fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti akka kanaatti dhaabbatanii kaasuu hin dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanatti ilaaltanii kaasuun ni ulfaata. Hundumtuu ni deemaa bakka tokko hin dhaabbatu. Kanaafiyyuu wixinee saffisaan kaasnu kan jennu isa kanadha. Kana maal goona jechuudha. Yerooma sana ilaallee battanuma sana ijaan ilaallee sararootatti qofaan fayyadamuudhaan wixinna yookiin kaasna jechuudha. Fakkii akkasii kana. Akkasumas yaada sammuu keenya keessatti yaadne fakkeenyaaf wanta tokko kaasuuf sammuu keessanitti yaadaa jirtu yoo ta'e kan sammuu keessan keessatti yaaddan sana osoo inni sammuu keessan keessaa hin badin saffisaan ariifattanii kan kaastan wixinee saffisaan hojjetamu jennaa jechuudha. Wixineen kun saffisa daqiiqaa muraasaa keessatti kan hojjetamu yoo ta'u, wixineen haala kanaan hojjetamu miiraa fi sochii wantoota sararootatti fayyadamuun bifa salphaa ta'een waraqaa yookiin waan irratti hojjechuuf mijatu irratti karaa ittiin mul'isnudha jechuudha. Wixineen akaakuu kanaan hojjetamu akka wixinee suuta itti yaadamee qo'annaan hojjetamee guutuu miti. Kana wixinee saffisaa kana yoo ilaallu wixinee saffisaan hojjetamu kanarratti wanta hojjennu sana ariifachaa hojjenna waan ta'eef fakkeenyaaf wanta sammuu keenya keessatti yaadne yoo ta'e wanta sammuu keenya keessatti yaadne sana osoo nu jalaan badiin ariifataa hojjenna. Akkasuma wanta sochiirra jiru yoo ta'e wantichi dafnee ilaaluudhaan osoo sammuu keenya keessaa hin badiin kan kaasnu waan ta'eef ariifachiisaadhaan hojjenna jechuudha. Yeroo ariifachiisaadhaan hojjennu kana sirreessinee akka isa suuta itti yaadnee hojjenneetti guutuu goonee hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo suutannee hojjenne malee teenyee. Fakkeenyaaf fakkii asii gadii kan yeroo ilaallu wantoonni fakkicha irraa mul'atan irraa eegamu kan akka miira, ifaa fi gaaddisa, lallaafinaa fi shaakaraa'ina, dirraa fi kan kana fakkaatan osoo hin ibsamiin hojjetameera. Fakkeenyaaf suura kana yookiin fakkii kana yoo ilaaltan kun wixinee saffisaan hojjetamedha jechuudha. Kana keessaa maaliin argitanii? Fakkeenyaaf yoo deemtan isinii fakkeenyaaf mana barumsaa keessan keessa deemaa jirtu taanaan namni kun deemaa jira yoo ta'e gaaddisni isaa jira. Gaaddisni kun yookiin gaaddidduu jechuudha. Gaaddidduun jira. Wantoota akkasii ifa aduu hin jiru jechuudha. Asirratti guutuu ta'ee hin argitan. Wantoota akkasii hin argitanii jechuudha. Kanaafiyyuu wixineen suuta ariifachiisaan hojjetamu kan wantoota akkasii of keessatti hin qabatu. Kan wantoota akkasii of keessatti qabatu yoo ilaallu immoo gosti wixinee suutaan hojjetamu kana waan fakkeeffamu tokko akka wanta hojjetamuu barbaadame sana fakkaachuu danda'uutti yookiin gara dhugaatti siquutti fakkeessuuf fayyada. Wixineen suutaa yookiin qo'annaan hojjetamu kun immoo maal fayyada jechuudha. Wanta fakkii kaasaa jirra yoo ta'e fakkii kaasnu sana sirreessinee gara dhugaasaatti yookiin fakkiima sirrii jiru sana fakkeenyaaf fakkii namaa kaasaa jirra taanaan fakkii nama sanaa sirreessinee akka namicha fakkaachuu danda'utti kan kaasnu yoo ta'e wixinee suuta qo'annaan hojjetame jenna. Fakkeenyaaf fakkii kana yoo ilaaltan fakkiin kun yoo ilaaltan sirreessee diiteeliidhaan kaafameera jechuudha. Wixinee suutaan kaafame jenna. Inni kun suuta yookiin qo'annaan fakkeenyaaf inni kun wixinee saffisaan hojjetamedha. Kanarra wanta sirrii hin argitan jechuudha. Sarara malee wanta sirrii hin argitan. As immoo kana yoo ilaaltan fakkii namaa baay'ee bareedaa ta'e tokko sirreeffamee suutaan kan kaafamedha jechuudha. Sirreeffamee fakkeenyaaf kun rifeensadha jettu, kun ijadha, akkasuma ilkaan, funyaan, adda jettanii yoo ilaaltan kun sirreessee diiteeliidhaan kaafameera jechuudha. Inni akkasii kun maal jedhama? Kun wixinee
suuta hojjetamedha jechuudha. Kan ariifachiisa kanadha. Waan tokko nama hin galu jechuudha. Kanaaf suuta hojjechuudhaan wanta kaasaa jiru sana fakkeessuuf fayyada jechuudha wixineen suutaan hojjetamu. Wixineen suuta qonnaan hojjetamu xiyyeeffannaa fi xiinxala guddaadhaan yeroo dheeraa fudhannee ittiin akkaataa miidhagaa fi ergaa guutuu ta'e dabarsuu danda'utti itti yaadamee kan hojjetamudha jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii kana yoo ilaaltan kana ofii keessan sarartanii salphaatti kaasuu dandeessu jechuudha yeroo isin ittiin fudhatu. Garuu fakkii kana yoo ilaaltan fakkii kana teessanii itti yaaddanii sirreessitanii yeroo fudhattanii qo'attanii yoo kaasu ta'e malee fakkii akkasii kana salphaatti kaasuu hin dandeessan. Kanaafiyyuu garaagarummaan wixinee saffisaan hojjetamuu fi suutaan hojjetamu kanadha jechuudha. Akka kanatti kana ilaallaa. Kutaa itti aanu irratti maal ilaallaa? Furtuu meejarii fi maayinarii kan jedhu ilaallaa jechuudha itti fufinsaan. Furtuu meejarii fi maayinarii kan jedhu ilaallaa. Kanaafiyyuu itti fufinsaan akka itti chaanaalii kanarratti viidiyoon akkasii isiniif gadhiifamu kan barbaaddan yoo ta'e chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun akkasuma hiriyoota keessaniif qooduun barattoota baay'ee bira geessisaa. Akkasuma viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa, sheer godhaa. Galatooma.